Hai, akkam jirtu waa isinitti agarsiisuu barbaadeen waamee dursa iddoo kana dhoqqeen tuqee jira garuu isinittan agarsiisa. Kana fosoolii beektu fosoolii anguuree isinitti agarsiisa ammoo ammaa jechuudha. As keessa kanan dha'a. Fosoolii anguuree isinitti agarsiisa. Guuruu jammara garuu ba'a. Qoy maaf isin agarsiifne jedheeni malee qalbii malee. Yoo. So guuree baay'iseen isinitti agarsiisa jechuudha. Hojiiwwan keessa deemnee funaanna jechuudha. Waan qaban walitti funaannachuudha. Waan hojjetan isinitti agarsiisa. Tinidha lolaatu irra deddeebi'a yeroo baay'ee bartanii. So irra ciisa. Roobni yeroo tokko tokko humnaan irra ciisa jechuudha. Naafi nan waraaba nan guuraa haa ta'a. Dhoqqee isa qabuufan isiniin jedhame waan biraatu fi miti. Fosooliyaa yookiin immoo boloqqee jechuudha. Ni beektu miti araba jirtu waan ta'eef waan aaraa godhee sitti himu hojii guyyaa guyyaan hojjettanii argaa ooltanii. So waan addaa miti nu'iif illee malee jechuudha. Yaa biyya keenyatti mana manatti fayyadaman garuu yeroo biifee waan tokko tokko hojjetan ni fayyadamu jechuudha. Yeroo sirnaa jechuudha. Baay'een dhaabee garuu dhugaa dubbachuuf lolaatu irra ciisee balleesse malee baay'een dhaabee jechuudha. Baay'ee tokko yeroo marguu baay'ee tokko margee garuu hin bade booda gubatee jechuudha. So kana feetu caala. Maashaallah jedha akkasitti hojjetanii nyaachuun waan nagadi suuqxan firee irraa nyaachuun baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Caccabsaa kami. Ya? Malu mah. بس ما بس مين تبارك الله لا يوم الرماء إني جت كني هي سامع شو أسكنه هي ساجة شو
Ganaadha kichuusaa guuraan jiru ani warra qancarii fuudhe. Inna haala kanaani walitti funaane qancaruurra warra kichuu ta'an naannadhe. Kotta yoo galtan isinii falliqeessa. Yoo galtanii nalliqeessa isinii jechuudha. Kana jechuudha. Baqa. Kaniin guurradhe immoo inna kana fakkaata darajaadhaan dhaabne gaamaal seetan dursinee kan cabsannuufi ittaanee kan cabsan nu boqqollaa asitti dursee kasa ga'ee sadarkaa tokkoffaa iddoo kana jira. Inni kun asimmoo qotee raafuu dhaabudha. Iddoo kana kuma argitanii inni kun salaaxaadha. Qosxaa jechuudha. Qosxaa miti salaaxaa isaa reefana mindinno salaaxaa faana kan muramu maa baala salaaxaa jechuudha. Kanaaf shi kana sitti agarsiisuun dhufe. Akkana fakkaata. Egaa boqqolloon akkuma naa duraan argitan ji'a keessatti hammam akka ta'e ilaala. Iddoo kana nama biraatiin badee qoraan maa gochuu hin danda'u. Maa gochuu isin hin danda'u galtanii isinii kenna malee. Iddoo kana reetti akka hin qabu beektu. Jeelii sanaaf daafota abbaan dhuftan. Kana daqiiqaa 8 guutuu en beekaa. Beekaa. Amin. Nama wai.